الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيفتوتا تي في إسلاما بكجرتن هندت نجين ربي سنبرها جراتو. درسين كنا إني جلقبا كادا متدري شخصية المسلم. معلومة مسلمة وانجدو جلقبنا جتشونا. درسين معلومة مسلمة جدو كوني درسي برنوتا جروف جرين كينا أولما كينا ررعو جتشو. نمني مسلماتكو معلومة نساء مال فكاتو قبا حال كتابا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيستي إبسمتي معلومة مسلمة تكو مال فكاتو قبا. مسلمة جتشون نما معلومة أكمي قباتشو قبو يسجدو كإتلالو تا ونما تدري كان في الليفي أكما بيكمو معلومة ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي إبس. معلومة مسلمة تربين قرآن كيستي إبس. ترسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث إساني كيستي إبسن معلومة أكا كليس أبو بكر فأقبن كرسول قبن كأمر قب كصحابون سلفني صالحا قبن إنما ججبدو تاتي تك صفة ججبدو تاتي أمتقبو ججود personalitiin isaanii jechuudha. Maalummaa bareeda maalummaa argiteeyoo addunyaa tanarratti irra ibsamte namoota jiruun isaanii sifti isaanii sifa malaa'ikaatitti fakkaattuudha. Ka muslimaa hundaatu akkas tahuu qaba sila. Mee isiisan akka qura'aanaa fi hadiisni rasuula rabbii dubbatanitti maalummaa muslimaa tokko maal fakkaachuu qaba. Kiyya kan kee kenna ka hunda kennaa maal fakkaachuu akka qabu ka itti barannu ta'a jechuudha. Kallattiin nu laalluun hariiroo namni muslimaa tokko argitee rabbii isaa nabii wajjiin qura'aanaa wajjiin lubbuu fi wajjiin qabaachuu qabudha. Maalummaa teenya ta'ammaa tana yoo laalle wanti qura'aana keessatti sifti muslimni tokko ibsamu ka hadiisa keessatti ibsamu ka jiruu kenna keessatti jiru xiqqoo wal faallessa. Maal namni tokko fakkeenyaaf ibaadaa isaatiin cimaa tahee argita. Gama tokkoon cimaa tahee gama ibaadaatiin cimaa taheet gama tokkoon immoo hawaasummaa keessatti immoo hir'inna irraa argita. Hawaasummaadhaan cimaa taheet diinagdee keessatti immoo hanqinna irraa argita. Diinagdeedhaan nama hojjetu nama akka gaarii waa hojjetu nama ifaajee bulu fuuraa isaa daqfa isaa jissee akka gaariitti horatu ta'uu hin argita. Garuu gara biraatiin immoo gara beekumsaatiin yoo laaltu immoo hir'inna irraa argita. Kaan immoo beekumsa gaarii qaba. Beekumsi itti nafne laakiin qabatama jiruu isaatitti hariiroo inni haadhaaf abbaa isaatti wajjin qabu yoo laalte dadhabaa ta'uu argita. Hariiroo inni haadha manaa isaa wajjin qabu yoo laalte dadhabaa ta'uu argita. Akkaataa inni ilmaan isaa itti kunuunsu argate dadhabaa ta'uu argita. Akkasuma salaata shananin salaata sooma hin sooma maasha Allah zikrii hin godha khayrii irratti hin hirmaata laakiin mana keessa yoo seentu manni isaa tarii mana islaamaa fakkaatuu dhabuun hin mala. Idan hedduun keenya jechuudha waan tokko tokkoon cimneet bakka tokko tokkoon immoo hir'inna qabna. Ibaadaan yookaan beekumsi isaa gaarii ta'eet ibaadaa keessatti laafinsa qabaata. Ibaadaa keessatti cimaa ta'eet hawaasummaa keessatti rakkoo qabaata. Ollaa wajjin hariiroon inni qabu hiriyaa wajjin hariiroon inni qabu haala ija islaamummaati yoo laalle laafinna irraa argina. Wanta akkanaa kana laafinna akkanaa rogaalee akkanaa kana eenyummaa laaftuu dadhabduu akkanaa ta'amno keessa jiru tana keessaa bahuuf barnoonni amma mata dureen lafa kaafne kun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akka eenyummaa muslimaa maal fakkaatti maalummaa muslima tokko maal fakkaatti jennee beekne akkasitti akka hordofnuuf jechuudha. Idan darsii kana yoo barannu mata dureedhaan 9 gurguddaa as keessa jira jechuudha. Tokko
maalummaa namni rabbii isaa wajjin qabu laalla. Al-muslimu ma'a rabbihi. Hariiroo muslimni tokko rabbii isaa wajjin qabaachuu qabu. Akkaataa namni tokko rabbii isaatiif itti buluu qabu. Akkamitti rabbiif uf bulcha namni tokko yookaan hariiroon qunnamtiin jidduu keenyaaf jidduu rabbii jiru maal fakkaatu akka qabu namni muslimaa tokko jechuudha. Namni muslima jechuun masakamudha. Kan masakamnuuf rabbiif. Idan al-muslimu ma'a rabbi muslimni tokko hariiroon inni rabbii isaa wajjin qabaachuu qabu maal fakkaatuu qaba. Isa jedhu kalaalu ta'a. Inni lammataa immoo inni lammaffaa al-muslimu ma'a nafsi. Muslimni lubbuu isaatii wajji hariiroo akkam qabaachuu qaba. Lubbuu isaa tana akkamitti hoogganuu qaba. Akkamitti bulchuu qaba. Akka quraanaaf hadiisni dubbatutti namni muslima jedhame tokko lubbuu isaa akkamitti bulcha akkamitti hooggana. Akka rasuulli nu barsiisanitti, akka islaamni nu barsiisutti, akka islaamni nurraa fedhutti, akka kitaabni rabbii nurraa fedhutti, akka sunnaa rasuula rabbii nurraa feetutti jechuudha. Nam muslima tahuu keenyaan qofa lubbuu teenya akkamitti hoogganna. Namni muslimaa akkamitti lubbuu fi hooggana. Isa kana bal'innaan kalaallu ta'a jechuudha. Maalummaa muslimaa jennee yoo kaafnu kabiraa qabxiin sadaffaa al-muslimu ma'a waalidayhi. Ilmi namaa kamuyyuu haadhaaf abbaa irraa dhalata. Namni haadhaaf abbaa hin qabne hin jiru. Martinuu haadhaaf abbaa irraa dhalanne yoo argitee Aadamii fi Nabiyullaa Iisaa jara akkaataan uumaa jaraa gargar tahee ka biraa tahee keenna warri uumaa haadhaaf abbaa irraa uumamne haadhaaf abbaa qabna. Idan islaamummaan tun diinii jiruuf jireenya hunda keessa galtee hooggantu yookaan sarara jireenyaa nama argisiiftu waan taateef akkuma hariiroo akkamii rabbii wajjin qabaachuu qabnaa lubbuu teenya akkamii hoogganuu qabnaa jennu haadhaaf abbaa keenyaa wajji akkamitti jiraachuu qabna. Hariiroon jidduu keenyaa fi jidduu haadhaaf abbaa keenyaa mirgaaf dirqamni jiru maaliin akka islaamummaan nurraa feetutti. Namni muslima ta'e tokko maalummaan isaa gama haadhaaf abbaa wajjin hariiroo qabu keessatti maal fakkaachuu qabdi? Maal fakkaachuu qabdi? Haqa jira, dirqamatu jira. Haadhaaf abbaa keenya wajjin akkamitti bulla, akkamitti jiraanna waan jedhus akka quraanaaf hadiisni nurraa fedhutti kan ilaallu ta'a jechuu qabxii afuraffaadha. Qabxiin afuraffaan al-muslimu ma'a zawjatu. Ilmi namaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga wa khalaqnaakum azwaaja xindii goonee dhalaaf dhiira goonee isin uumne jedha. Uumamatti jira namni argitee erga dhiirti tokko erga dhalattee ni fuuti. Dubartiin takka erga dhalattee immoo hin heerumti. Jarri lamaan kun walitti dhufanii immoo dhala ilma namaa kana horteen achirraa argamti. Jarri kun waliin jiraatu. Namni muslimaa tokko haadhaaf abbaa wajjin akkuma jiraachuu qabu niitii isaa wajjin hoo abbaa warraa isii wajjin hoo akkamitti jiraachuu qaban. Mirgaa fi dirqamni jidduu kana jiru akkam. Nama muslimaa jechuun intala muslimaa gurbaa muslimaa tokko jechuun akkamitti niitii ofii horata akkamitti immoo isiin immoo abbaa warraa horatti. Hariiroon gama jidduu lamaanii jiru maal fakkaatuu qaba isa jedhu kan itti laallu qabna jechuudha. Bulmaata wanni martinu islaamummaa jechuun quraanni nuuf kenname sirna bulmaataati, seera bulmaataati. Islaamummaan sirna bulmaataati. Sirna islaamaa keessatti abbaa fi haati akkasumatti niitii fi abbaa warraa akkamitti jiraachuu qaban waliin akkamitti wal bulchuu qaban ka jedhu kalaalu ta'a. Inni shanaffaa immoo al-muslimu ma'a awlaadi. Muslimni tokko ijoollee isaa akkamitti horachuu qaba. Hariiroon inni ijoollee isaa wajjin qabaachuu qabu akkamitti kunuunsuu qaba. Akkamitti guddisuu qaba ijoollee. Islaamummaan ta salaataa, ta saqaataa, ta soomaa qofaa miti. Ilmaan bulchuun illeen islaamummaa irraayi. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala
ilmaan horoon isin hortan ijoolleen teessan haati manaa keessan argitee isiniif qormaata jedhee rabbiin nu himeetiin hin jira. So ijoollee jechuun sanyii nuti addunyaa tanarratti dhiifnee deemnu haqa nurraa qabani nutis haqa isaan irraa qabna. Jidduu isaaniitiif jidduu teennatti mirgaaf dirqamni jiru akkamitti kunuunsuu qabna. Bulmaan ilmaanii akkam ta'uu qaba waan jedhu islaamummaan nu barsiifti. Isa kanas kalaallu ta'a jechuudha. Itti aanee immoo qabxiin jahaffaa mata duree maalummaa islaamummaa jedhu kana jalatti bilannu qabxiin guddoon muslimni tokko fira isaa wajjin, aanaa isaa wajjin, ardaa isaa wajjin, gosa isaa wajjin, firoota isaa wajjin hariiroon inni qabaachuu qabu akkam. Isa kanas kalaalu ta'a jechuudha. Rahima jira, fira jira, kara haadhaatiin, kara abbaatiin kun marti fira ilmi namaa walirraa hore akkamitti akka bullu nu ajaja islaamummaan. Qabxii tana hariiroo warra wajji qabnu kana wajjin akkamitti buluu qabna. Mirgaa fi dirqamatu jira. Inni kunis as keessatti ka ibsamu ta'a jechuudha. Qabxiin torbaffaan maalummaa muslimaa tokko itti ilaallu namni muslimaa tokko al-muslimu ma'a jiraani muslimni tokko ollaa isaa wajjin akkamitti buluu qaba. Hariiroon inni qabaachuu qabu akkam, mirgaaf dirqamni naannoo kanatti jiru akkam. Islaamummaan diinii jiruuf jireenyaa waan taateef ollaa wajjin illee akkaataa itti jiraannu nutti himti. Ollaan sun muslima ta'e, kaafira ta'e, fira ta'e, waan biraa ta'e, uumama ta'e haa ta'u ilmuma namaa taanaan ollaa kan kee wajjin akkamitti jiraachuu akka qabdu islaamummaan sirna diriirsee jira jechuudha. Akkuma waa hunda keessatti qajeelfama guutuu qabu islaamummaan qabxiilee armaan olitti dubbanne tan hunda keessatti sirna bulmaataa fi seera illee qaba jechuudha. Kanaaf muslimni tokko ollaa isaa wajjin haala akkamitti jiraachuu akka qabu, hariiroo akkamii qabaachuu akka qabu bal'inaan kan itti ilaallu ta'a jechuudha. Naa qabxiin 8ffaan namni obboleessa qaba, hiriyyaa qaba. Eenyu anis atis hundi keenya obboleessa qabna, obboleettii qabna, hiriyyaa qabna. Hiriyyaa bakka hojii qabna, hiriyyaa umrii qabna, hiriyyaa barnootaa qabna. Bakka deemnu marti hiriyyaa qabna. So hariiroon nuti hiriyyoota keenyaaf obboleewwan keenya ka dhiigaan obboloomnee fi kammoo deebi'ee ilaalchaan obboloomne yaada walitti galuudhaan obboloomne wantoonni hedduun obbolomsite wajjin hariiroon nu qabaachuu qabnu akkamitti buluu qabna. Sirni bulmaataa keenya akkam ta'uu qaba isa jedhus qabxii tana keessatti ka ilaallu ta'a jechuudha. 9ffaa fi ka xumuraa namni uumamaan hawaasummaa qaba. Hawaasummaadha. Wanni guddoon ilmi namaa keessatti jiraatu tokko hawaasummaa. Hawaasummaan waan uumamaati. Hawaasummaan ala jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf namni muslimaa tokko hawaasa isaa keessaa akkami jiraachuu qaba. Hawaasa isaa wajjin akkami jiraachuu qaba. Hariiroon inni hawaasa keessatti qabaachuu qabu, gaheen inni qabaachuu qabu akkam gahee qabna, itti gaafatamummaa qabna. Isa kana keessatti maal fakkaata ka jedhu qabxiilee gurguddoo armaan olii bal'innaan ka argitee keessa baanee irraa dubbannu ta'a jechuudha. Kun qabxiilee 9 tan akkanatti yoo ilaalle islaamummaan kun bar hooma salaataatiif, hooma zakaataatiif, hooma soomaa qofaa miti. Islaamummaan sirna jiruuf jireenyaati, seera jiruuf jireenyaati. Akkaataa argitee ilmi namaa addunyaa tana jiruu fi du'a isaa itti geegessuu qabu waa hunda keessatti argitee karoora jiruuf jireenya ilma namaa ittiin hoogganamuudha. Kanaaf haala hariiroo rabbii wajjin qabaachuu qabnu, ka lubbuu keenya immoo itti bulchuu qabnu, kammuu argitee ilmaan abbaaf haadha keenya wajjin akkasumatti haadha manaa keenya abbaa manaa keenya wajjin akkaataa itti buluu qabnu, ilmaan keenya akka itti bulfachuu qabnu, fira keenya wajjin akkaataa itti jiraachuu qabnu fi ollaa keenya wajjin hiriyyootaaf obboleeyyan keenya akkasumatti immoo hawaasa keessa jiraatu wajjin akkamitti akka bullu karoora guutuu
hir'innan qabne ka jiruuf jireenya hunda rakkoo jiruuf jireenya hunda ammatu furmaata waa hunda ka fidu diinii guutuu rabbiin nuu kenne. Inna diina inda Allahi al-Islaam. Diiniin beekamaan, diiniin guutuun, diiniin giddugalaa, diiniin jiruuf jireenya kana hunda ammatu ka rakkoo ilma namaa hunda hiikuu danda'u. Ka akkaataa rabbii wajjin itti jiraannu, akkaataa lubbuu teenya itti bulchinu, ilmaan teenya jiruuf jireenya kenna haa ta'u diinagdee keenya gaddaaf gammachuu keenya akka itti geegessuu qabnu diinii nu barsiisu diinii kaamila, diinii guutuu ka hir'inna hin qabne, shaamila ka waa hunda qixxisu, akkasumatti immoo ka argitee mutawaazin waa hunda giddugalaan ka geegessu kammoo deebi'ee yeroo diinii yeroo jechuun ka yeroo madaalu ka yeroo wajjin tarkaanfatu diinii akkasii waan ta'eef qabxiilee sagalan kana qofa irratti hundoofne darsii kenna ka ammaan booda dhufu takka takkaan mata duree kaafne ka itti deemnu ta'a. Guyyaan har'aa guyyaa barbaachisummaa darsii kanaatii fi barnoota kanaatii fi waan inni ammatu waan uf dura barachuuf deemnu karaa gabaabaadhaan ka itti ibsinee wal jala qabnu ta'a. Ta itti aantutti immoo takka takkaan qabxii kana baafnee quraanaaf hadiisa itti dubbisaa jiruu kennaa fi jiruu sahaabotaa wal bira qabaa ka itti deemnu ta'a jechuudha. Idan al-muslimu ma'a rabbihi mata dureen guddoon jalqabaa namni muslimaa tokko rabbii isaa wajjiin qunnamtiin inni qabaachuu qabu, hariiroon inni qabaachuu qabu maal fakkaatuu qabaa isa jedhu laalla. Maalummaa islaamummaa, maalummaa muslimaa yoo barannu muslimni tokko mu'mina dammaqaadha. Tokko qabxiin duraa tokko ka argitee maalummaan muslimaa tokko ittiin ibsamu muslima jechuun mu'mina dammaqa, nama rabbitti amane, nama gaflaa hin qabne, nama dammaqaa jechuudha. Wanti jalqabatti islaamummaa muslimarraa barbaadu yoo jiraate tokko an yakuuna mu'minan billah, nama rabbitti amane ta'u, nama jireenya rabbitti amane ta'u, nama rabbooma rabbitti amane ta'u, nama gabbartummaa rabbitti amane ta'u, nama asmaa'aa fi sifaata rabbi akkaataa isiin kitaaba keessatti dhuftee salafarraa nu geetteen guutuu isii amanu ta'u, nama rabbii bulu ta'u, nama iimaana haqaa, iimaana dhugaa, iimaana onnee irraa madde ka dhiigatti makame, nama iimaana haqaa, iimaana sahabaa ka akkasii nama amane ta'udha. Maalummaa islaamummaa argitee muslimaa tokko rabbii wajjin qabaachuu qabu keessatti tokko al-iimaan. Iimaanni jalqaba wanti marti iimaanaan eegalti. Milkaa'inni ganda lamaaniitu rabbii wajjin illee milkaa'uu namni barbaade bil iimaan. Iimaana haqaatu irraa barbaadama jechuudha. Nama iimaana haqaa qabu ta'uu isarra jira. Wasiiqa silati billah nama rabbii isaatii wajjin hariiroo qabu. Bal'innaaf dhiphinna keessatti illee, argataaf dhaba keessatti illee, waa hunda keessatti nama rabbii isaa wajjin hariiroo gaarii qabu, ka rabbitti amanu, ka isarra qofatti irkatu, ka gosatti hin irkanne, ka qabeenyatti hin irkanne, ka waan addunyaa tana quwwaa addunyaa jirtu tana irratti kan irkanne, rabbii tokkocha qofa irratti ka irkatu, ka rabbii isaa daa'ima dhikr ka argitee yeroo hunda rabbiin zakkaru, zikrii rabbii irra ka hin boqanne, taa'insa keessatti illee, ka'iinsa keessatti illee, deemsa keessatti illee, gochaa fi jecha dalagu hunda keessatti argitee ka rabbii isaa zakkaru. Jechaaf gochi isaa akka rabbiin kitaabaaf sunnaa keessatti ibseen ka deemu jechuudha. Kammoo rabbii isaa irratti irkatu. Irkuun isaa rabbirra. Bakki inni gargaarsa isaa burqisiifatu daa'iman rabbii isaa qofa. Otoo warri addunyaa tanaa hunda duyda itti galellee
odoo firri isaa biraa galille aanaan isaa irraa biraa galille iimaana isaatiif diinii isaa keessatti waan barbaachisan galmaan ga'uudhaaf ka rabbii qofa malee qaama biraa irratti hin hirkanne jechuudha. Hirkoon isaa rabbi qofa. Wanti iimaanni ittiin ibsamu keessaa tokko kana. Hanguma fedhes humna haa qabaatu, dandeettii haa qabaatu, ani dandeettii rabbii irraa hin qulqullaa'u jedhee ka amanu. Dandeettiin rabbii na barbaachifte jedhee nama amanu. Deeggarsi rabbii na barbaachisa jedhee nama amanu. Akkasuma sababaa fedhes haa gaafatu. Sababaa fedhes haa qabaatu. Sababaa kiyyaan ala gargaarsa rabbiitu na fayyada. Gargaarsa rabbiitu na barbaachisa jedhee nama amanu. Akkasuma namni muslimaa maalummaa islaamummaa gaarii qabu dammaqaadha. Gaafilaa miti. Onneen isaa dammaqtuudha. Waan arge hundaan duuba muka jiidhaa argu rabbiin yaadata. Lafa bal'oo argu rabbiin yaadata. Samii akkana qulqulloofte tana argu rabbiin yaadata. Roobu rabbiin yaadata. Caamu rabbiin yaadata. Beela'u rabbiin yaadata. Quufus rabbiin faarfata. Gadda keessatti rabbitti irkata. Qadara rabbii qeebala. Gammachuu keessatti rabbiin galatoonfata. Wafii kulli al-ahwaal nama haalaan rabbitti amane waan ta'eef وفي كل الأحوال وثيقته بالله عز وجل علاقته بالله سبحانه وتعالى وثيقة قلنا متين إن ربي إساتي وجه قبو شمتو أجج ويتفكر في خلق السماوات والأرض برين إساف والراجيل آية ربي تهو قدرة ربي تهو اتملأت ليهوس دكناوس دكنا دوبا ربي نرك ججيرما قويا فالقني كيست ربي سبحانه وتعالى قدنا ربي أرك جرينا ربي أرك قدرة ربي أرك كناف والالي والالو هند كيست نياتو كيست لغاتي لغو كيست بشان لغو كان كيست وانا جاي بارك إجا إيماناتي لالا إجا تفكراتي لالا يتفكر دائما لأن علاقته بالله سبحانه وتعالى قلنا امتني إن ربي ذاتي وجه قبو يعني وثيقة جدا أكما ربي القرآن كيستي دبت إن في خلق السماوات والأرض وما سماوات وما سميدنيتي في وما دجي كيستي نمني مؤمناتك دجي يولالو سمي كان يولالو لال إلالتي إني لالو فيه ilaalchi nama iimaana hin qabne ilaalu tokko miti namni iimaana qabu dachii fi samii yoo laalu waqtilaafi alleeyli wannahaar yeroo argite ganamaaf galgalli wal jijjiiru jijjiirama halkanii fi guyyaatii fi uumama samiif dachii kana keessatti namni mu'minaa tafakkura laalu ilaalcha xiinxallaa gadi fageennaatiin xiinxalla la'aayaatin li'ulil albaab warra iimaana qabaniif warra argitee qalbiin isaanii dammaqina qabdu dammaqina iimaanaa warra qabaniif jarri kun aayata addaati mu'jizaa addaati tokkummaa rabbii argan dandeettii rabbii argan hikmaa rabbii duuba kanaan argan qudraa rabbii argan الذين يتفكرون إسان سن أين أولو الألبابين سن warri argitee onneen isaanii dammaqina iimaanaa qabdu الذين يذكرون الله warra rabbii isaanii faarfatan قياما وقعودا حال dhaabataniinis haala taa'aniinis haaluma kamirrattuu وعلى جنوبهم haala cinaacha isaanii irratti ciisan irratti illee rabbii isaanii subhaanahu wa ta'ala hirriba kana ilaalan subhaanallah akkuma rabbiin qur'aana keessatti nutti dubbatee suuraa نبأ كيستي دبتيتي نجي أركتي وجعلنا نومكم سباتا يروج إيسان جناج إساني كانت
ciisicha kana argitee rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqannaa isiniin hin goone subhaanahu wa ta'ala. Kana keessatti illee isaan aayata rabbii argan, dandeettii rabbii argan, jireenya rabbii argan, quduraa rabbii argan, hikmaa rabbii argan. لأنهم يتفكرون لأن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وتيدا هريرون إسان ربي وجين قبن جمتو وان تاتف جج سوچي هندا كيست إسان برتي هيكا قبا جيچو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مسلمني هريرو جما ربي إسان وجين قبو يتفكر في خلق السماوات والأرض. أكاتا دجي في سمين كن اتئوممت اتبلت ججيرما دجي في سمي جدد تجرو كان أرقمو كان هندا يتفكرون سلبت لالني برهن ترى نسان لالني تفكرني صندوبا ربي إساني أرقد ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. ربي كين وان أمتي كان تبقى في أمتي أكا إني دجي في سمي تبقى في أمين بيكو تنتلني أرقو جيرما ويا فالكني كان لالني ربنا ما خلقت هذا باطلا إما كان أتي تبقى في أمني ربي كين كأمي إذا تقول لي أمنا كايوم اللي أكسين من نبيكو جج نبو سبحانك أتهر إن وانت هندر قل قلوف تجرتا فقنا عذاب النار إبدا جهنم الران براري. كيف يعني التفكر بين في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار وما دجيتي في سمي أكسمت جيرا مغويا فعل كني لا لايت انت اللي نمني أكمتي وانا الدنيا تنرى لالي وان آخرت بورو أرقم عذاب النار. فكنا عذاب النار مالتو تجيش سيسي نتيجة تفكراتي ربين دجي في سمي كان أومي ربين سبحانه وتعالى غويا في هالكان كان جيرو كن غاف توكو دابا ما يسي قولي غند الرابودات نفيدي وانت الدنيا تنرت أن كيس دبرر نغافتشو نسا هملا يا ربي كي يا غاف وان سنر نغافت إبدا جهنم إرانا براري يريد تفكران برغهو دندايج قلبي دم يتيتو تنارغ قلبي دمكين إيمانا قبني قلبين غفلة عن حقوق قمته جيرما وما سمي في دجي في جيرما قويا فالكنيت انت اللي تي عذاب ربي تاكراه بچو ديسي اسي تناهو راجي متي سبرت إفاد آمتو إسابرت راجي الكن إفا يو دامي نمن الراجي فتا مقالا نمن مقالا إفان دامت إنن الله أكبر وان هارو أرغميچو. ولكن يو كربها كان انغنم أدو نسي والباتي نمي توقو چوان كان راجي فتي الله أكبر يدون غرتو مالي جنان ني عادي فتي تفكران الله لو يجو تفكراتي نمني إيمانا حقيقة قبو غرو وانت سوچي دچي دنيا تنرت أرغمو هندا بفا دمكينا قبون بفا دمكينا قبون لا لا جچولا الرابرتا. هذا المؤمن مؤمن يكس مؤمنة دمك على دمكيني إيسا كان مالين إبسنان تفكرة دجي في سمي جيرا مقويا تاتي أن الدنيا رت أرقم كان هندا إذا برتي هيكا قبا كان مو نما مؤمنا نما دمكينا قلبي أبو قفتو جرين أكنا جراتا. إذن معلومة مسلمة كيستي مسلمي تك ربي ساو جين أبو كيست تكو مؤمنا دمك على إجر مسلم قبتي تنا قفان كيسابانا مؤمنا دمك آته قبنا ربي إنما أرقتي مؤمنا دمك أقولي أكسيت ربي نقبر ربي نوعاتاسسو. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.